ni qara jechuudha. Qe'ini hoggansa qara. Kanaaf akkuma beektan yeroo hunda waggaa duula haaraa eegallu waggaa yaada tokkaahu boqonnaa qabsoo tokkoon isin dhufu akkanan mari'annee ijoolleen osoo nu jeeyitu uummanni osoo nu geeraru muktaari osoo nutti mammaaku haayiluunis osoo fiffiigu as geenye jechuudha waggoota amma meeqa amma waggaa 15 gara 20 deemaa jira. Ammallee wanni dhufee fi kitaaba isin gurguruu qofaa fi kitaaba yoon ergellee numa gurguraa akkuma sanii miti wanni dhufeef akka mari'annu barbaade maaliif akkuma barruu bara dabree facaase tokko amna qabsoo hangammaa taasiftee fi boqonnaan qabsoo itti aanu maal ta'uu qaba boqonnaaleen hangammaa keessa dabarre maal fakkaata amma maal keessa jirraa gara fuulduraa hoo garam deemuu qabna kajaa'u barruu tokko maxxansee ture bara dabre gara fuula 76 akkas ka ta'u barruu san keessatti akkuma kaa'ame qabsoon Oromoo tun waggoota 50 60 dabre kana keessa boqonnaalee 4 keessa dabarte boqonnaan duraa akka dadammaysuu jennuuni kadadammaysuu jennuun dammaysuu jechuun revival ummata sirni cunqursaa cabsee hamilee isaa kutachiisee addaan bittinneessee eenyummaa isaa seenaa isaa aadaa isaa deebisuu baroota 60moota irraa kaasee sochiin Afranqalloo sochiin Maccaa Tuulamaa sochiin gama lixaatiin sochii Protestaantii godhamaa ture sochiin Baalee kun hundi wal qabatee sochii dadammaquu ture jechuudha. Ummata dammayse kana jaaruu reconstruction rebuilding ka jennuun ka 70moota keessa adda bilisummaa Oromoo jaaramuudhaan wal qabatee qubeen hojiitti dhufuun Oromiyaan yaadni jiru dhufuun 70moota 80moota keessa ka godhaa turre boqonnaa qabsoo lammataa ture. Boqonnaan qabsoo sadaffaa ummata dammaysinee jaarre san lafarra kaa'uudha. Oromiyaan lafarratti uumamuun qubeen Shamarrashaatii fi Hayilee Fidaafaan qopheessan abaawoon tolchee lafa jala barsiisaa ture sun officially afaan barnootaa ta'uun wanni kun walitti dabalamee boqonnaa sadaffaati. Boqonnaa waan dalagame hojiitti hiikuudha jechuudha. Statehood itti ijaarre jechuudha. Saniyaas 2000 qabsoo qeerrootiin booda ka dhufe boqonnaa sirna jijjiiruu takkaa'u boqonnaa aangoo ka jennuun jechuudha 2018 booda. 2018 booda boqonnaalee sadeen sun qabsoo alagarratti godhamaa turanidha. Ormarratti godhamaa turanidha. 2018 booda qabsoo jallaa ofiitirra godhamuu jechuudha. New phase. Waggoota 6 dabre kana confusion Oromoo keessatti uumame. Bibittinnaa'uun karaa wallaaluun booyin dholootee namni waliin mammakamuun cinaan achi fiiguun cinaan as fiiguun kagartan waan haaraa nu ta'e nuti sirna irratti fincilu resistance politics malee sirna taaneen beeynu turre jechuudha. Amma gara sirna ta'uutti ceena. Yeroo sirna ta'aa ceenu immoo eessi irra isin fakkaate immediately post independent Africa irra jirra jechuudha. 1960s to 70s. Uummanni Afrikaa yoo yaadattan sirna kolonii jala ture sirna kolonii irraa baroota 1960moota keessa qabsoo bifa garaagaraatiin godheen sirna kolonii yookiin immoo sirna ormaa sirna alagaa ofirraa kaasuu dandeenya. San booda yoo takkee taate malee probably yoo Booswaanaa fi biyyoota takkaa lama taate malee hedduun isaanii takkaa sirna abbaa irree almost always jallaa isaaniitu aangoo qabata. Sun immoo maal fidaa takkaa gara wal waraansaatti internal civil war yookaan immoo gara sirna abbaa irreetitti deeman. Biyyoonni akka Koongoo haala hamaa wal waraansaan gammaa keessaan bahin keessa seenanii. Naayijeeriyaan wal waraansa keessa seentee abbaa irreetiin keessa dabartee amma gara dimokiraasii cehaa jirti. Taanzaaniyaan sirna abbaa irree jabaa qabaattee amma gara dimokiraasii cehaa jirti. Keeniyaan sirna abbaa irree keessa seentee amma gara dimokiraasii eega ceetee amma gara waggaa 20ti. Maaliif kana isiniin jaa? Nutis waan uummata cunqurfamaa biraarra hin ta'in nurra hin geenye. Tarii wanni if gaafachuu qabnu if bileem gochuu qabnu yoo jiraate orma biraatirraa uummata biraatirraa uummattoota biraatirraa barachuu dhabnee dongorri isaan raawwatan rakkoon isaan irra geessuun dura ga'uu danda'uu isiitii if gaafachuu qabna jechuudha. So waggoota 6 dabre kana keessatti haalli uummanni keenya biyyi sun keessa deeme haala namuu abdatee fi eege akka hin taane beekamaa. Deengaddaa itiin Amsterdamitti hogganaa sa'u qabxiin kaa'ee tokko ture.
Kunis maali? Qabsoon Oromoo ganamumaa waggaa kaatu ummata kana mirga abbaa biyyaa gochuu jechuudha. Mirga abbaa biyyaa gochuu jechuun maali? Qeesaa irratti qabeenya rabbiin kenneef irratti dalagatee hiyyummaa keessaa bahu, saamamuu dhabu, eenyummaa isaatiin cunqurfamuu dhiifamuu dhabu, mootummaa ifii filateen bulu jechuudha. Qabsoon qeerroo san kararraan gahe. 2018 booda abdiin Oromoonis ta'e saba Solomoon biyya sanii qabaachaa turan qaama gaafii abbaa biyyummaa ka ta'e qabeenya ofirra abbaa ta'u aadaa fiitiin boonuu fi ittiin kabajamu san booda immoo mootummaa fi filataniin seera fi tumataniin bulu kaja'u keessattuu qabxiin sadaffaa kan mootummaa fi filataniin bulu jedhu sun galman geenya karaarraa butame jechuudha. Karaa lamatti dhufne 2018 irratti osoma wayii waan osoma laallu jechuudha. Karaan lama maali? Karaan tokko kan nuti barbaanne kan qeerroon barbaade gara dimookiraasii qaceessu. Karaan kun kan abii dhufee sirna abbaa irree ijaaruudhaan yaale jechuudha. Har'a roga jirru lama dhabne. Abii akka barbaadetti mootii hunda cafaqee bulchu ta'uu dadhabe. Hiree nuti immoo gara dimookiraasii ceesifnee mootummaa uummataan filame ijaaruu qabnu ni fashalse. Abiin ifiifis dhabee nu dhabsiisee jechuudha. Nu lamaanuu ofillee ni hongee nullee nu hongeesse. Sirni amma jiru kun jechuudha. Haalli hamaan biyya tokko keessatti sirni abbaa irree waggaa jiraate mirga dhabda. Yoo dubbatte ni dhabda. Mirgan qabdu mootummaa fi filattee osoo hin ta'in mootummaa sirratti tuulameen bulta. Otoriteeriyaan kan jennuun kuni sirna mootummaan aangoo irra jiru sun hunda cafaqee jala cabsee warra isaan mormu kaan biyyaa baasee kaan hidhee cic godhee bulchu sun sirna abbaa irree jennaan. Sirni dimookiraatawaa ammoo sirna uummanni filatu. Abii sirna sadaffaatu uume. And it's the worst form of government. Sirna murni takka namni aangoo irra jiru aangoo abbaa irrummaa qabachuudhaaf tattaafatu ka garuu immoo humna abbaa irree ittiin ta'uu dhabu. Mootummaan Itoophiyaa yeroo dheeraadhaaf sirna abbaa irreetiin bulaa turte. Har'a garuu irree dhabde. Hawwii irree malee irree dhabe jechuudha. Kana keessatti anokrasii jennaan haalli amma jiru kun. Anokrasii is probably the worst form of status. Only short of anarchy haalli amma jiru kun. Warri biyya dheeyta yoo agartan amma Finfinnee kaatanii roobee akka Finfinnee keessatti keellaa meeqaan tam kan bilishaan bakkuma fedhan nama dhiitu jira. Waggaa karaa guddaa irraa baate humni waraana hidhate kan nama saamu kan nama dhiitu jira. Anarkii jira jechuudha. Ideally uummanni tokko barbaadu sirna dimookiraatawaa bilisummaan namootaa fi kan uummatootaa itti kabajamu. Yoo san hanqate yoo ka san hanqatu taate yoo xiqqaate bahee nagayaan bahee galuu yoo ka danda'u. Har'a uummanni biyya sanii nagayaan bahee galuu hin dandeenye jechuudha. So maal goona? Duullee amma godhaa jirru tokko haala irra jirru kan wal hubachiisudha. Haalli irra jirru ka mootummaan sirna abbaa irreetis ta'uu dadhabe sirna dimookiraasii ijaaruu immoo fedhii hin qabne keessa jirra. Kun maal uume? Mootummaa darree hawwii guddaa qabu ka garuu humna hin qabne keessa jirra. Kun uummata Oromootiifis uummata Itoophiyaatiifis gaanfa Afrikaatiifis haala hamaa uume. Itoophiyaan dur sirna cunqursaa ta'uun beekamti gaafii hin qabu. Garuu biyya hamma danda'ametti tasgabbii nagaya jechuun hin barbaadu. Nagayni akka Oromootti hiikaa guddaa waan qabuuf amma fedhe tasgabbii qabdu turte. Biyya bira dabartee biyyoota biraatitti tasgabbii uumuudhaaf sochootu turte. Har'a immoo biyya jeequmsa ollatti ergitutti ilaalamti jechuudha. Kun immoo maqaa keenyaan raawwatamaa jira. Maqaa keenyaan raawwatama. Maaliifi? Amma namni hedduun maal jedha? Haayile Sillaaseenis dhiigaan Oromoo, Abalus Oromoo. Kamma waa'ee dhiigatii miti. Nuutu baadhatee irra haaye. Kanaaf uummanni Oromoo tokko gam lamaan miidhamaa jira. Sirna kanaan cafaqamaa jira, ajjeefamaa jira, saamamaa jira. Maqaa isaatiin immoo sabaaf sablammiin fi biyyoonni ollaas miidhaa keessa jiran jechuudha. Oromoon mari'atee
badii narratti raawwatuu fi maqaa kiyyaan warra biraa irratti raawwatamus dhaabsisuudhaaf. Roorroo itti fuufte ofirraa dhaabsisuu qofa osoo hin ta'in gara misoomaaf tasgabbiitti ce'uudhaaf maal godhuu qabna kan jedhu akka bareennuun barbaada. Yaada takkaa lama kaa'uun barbaada. Erga sirna abbaa irreetirraa gara dimokiraasii ce'uun dhabamee anokrasii keessa takkaa'uu sirna sidhabloota sirna wambadeeti amma kan jiru. Sirna seera hin qabne. Sirna humnaas hin qabne seeraanis hin bulle humnas hin qabne. Dimokiraasiin sirna seeraan bulu. Abbaan irree humna irree hin bulu. Sirni amma jiru seeras hin qabu humnas hin qabu. Kana keessaa akkamiin baana bahuudhaaf straight gara dimokiraasii ceenaan nama deemsisu. Karaan barbaachisu maali? Amma kaduraa biyya hambisuu barbaachisa. Biitii yoo kafacaatu taate guttaan reeftu qaxxuree ni arga intarneet irratti waan kakaamu. Walabummaa durii mikaasoo jiru jarana. Dur sirna jira sirna sanirraa adda baanee sirna keenya ijaarradhaa. Amma hin danda'u facaamee jira jechuudha. Biitii akka daabbootti yoo fudhatte jifoo daabbootti yoo fudhatte irraa murattee cinaa kee baafattu akka Eertiraan godhatteetti. Daabboo yoo gadhiifamee adda bittinnaa'ee booda hoo wanni ati irraa murattu jira. Hoggaa daabboo samirraa gadhiiftee immoo bakka kana jiru kanarraa gadhiiftee lafaan dhooyite ni bittinnaa. Hoggaa bittinnaa'e san biyyeetu itti makama. Yeroo akkasii sanitti kutaa tiyya takkaahuu gahee tiyya muraa tiyya niin argadhaan hin yaadamu. Niin argadhaan niin dhaga'amma Oromoo keessattis warra Tigree keessattis warra Amaaraa keessattis impaara kanan barbaannu kanaafuu irraa kunnaa maal no it's not possible reality amma Itoophiyaan jirtu kana jechuudha. Reality amma Itoophiyaan jirtuun first thing first the state need to be saved. Mammaasan irra deddeebi'ee haasa'u kan xiqqoo naalaala mataa jiru sabbata maran. Mataan hin jiru daaraa godhe jiru gurbaan. Hanga hafte faashaadhaan hiinee sanbooda waliin bullamoo waliin bullu akkamitti tolchina ka jedhu mari'achuu barbaachisa. Kanammoo adda durummaadhaan Oromoon godhuu qaba. Maaliif yeroo ammaa kana sagalee kiyya ol kaase. The same project wanniin dhufee isinitti hime waggaa 3 taana fakkaate waggaan as dhufee hidhaa waggaan bahe. Callisaa, nagaya buusaa, dhiisaa mootummaa tanasii, mee afaa usneen laallaa, duuba duubaan qooybina. The tactic was different. The objective was the same. Objective was to save the state. The objective remained. The objective remained saving the Ethiopian state. The tactic from 2022 to try silent diplomacy, mediation, peace building, restoration of peace through diplomatic means. Kayyala turreechu. Waggaa lamaan walakka dabre kana hedduu reeyyalle. Akkuma reefu sin inja biyyi tun illee nu gargaarte. Warri Ameerikaas nu gargaare, warri Keeniyaas, warri Taanzaaniyaas nu gargaaranii biyya keessa haayyoleen abbootiin gadaa, sheekonni, qeesonni dhiibbaa guddaa gaafa san amma as kan hin dhufe isin qabbaneessuu qofaaf osoo hin ta'in irra caalaa waraana bilisummaa Oromootiin dhiibbaa gochuudha dhufe. And that's what I did. Maaliin arge gaafas at least lola Tigraay dhaabuudhaaf fedhii agarsiisaa waan tureef yoo ijoollee amma tokko qabbaneessine karaa possibility nagaa akka jiru ijoollee amansiisuu yoo goone uummata mobilaayiz gochuudha. Yoo xiqqaate gurbaan kun balaa biyyattii itti buuse kana keessaa hamma tokko baratee jira jee waan abdaddeef yaa ana qofaa yaalii guddaa goone jechuudha. Garuu namni gariin dhaloota jallata. Haga feete bidda keessuun sirraa'u. Haga feete sukkuumtuun sirraa'u. Kanaaf amma bakka 2019-2020 Itoophiyaa deemsu jira. Maaltu ta'u ture 2019-2020? Biyyattiin hayyoonni siyaasaa biyyattii, hooggansi siyaasaa biyyattii kasaboota garaagaraa waliin dhufee waliin mari'atee gara jeequmsaatti akka hin deemne gara dimokiraasii akka ceetu godhuu qabnaa waggaa jennu usaa naa isin ceesisaa jedhu. Lakkii jennee waggaa qabnu warra biyya diiguu deemu finxaaleeyyii jedhanii warra Amaaraaf jala hiriirsee nuu fi warra Tigree dhukka irraa kaase. Biyyattii balaa keessa buuse. Ammoo buusa jijjiirateet deemuu barbaada.
warra Amaaraatiin eegol dhabe Eertiraa eegol dhabe booda amma Oromoo keessa seenee yoo danda'e Tigree hanga takka fi qabatee Amaaraa fi Eertiraatti bobba'uu barbaada. Dhiiroo lollee agarree beeyna lolli maal akka ta'e uummanni keenya ni beeka. Dhugaa nuti lolan barbaadnu. Nu lolan barbaadnu kalee isaas gaafa Minilik irraa kaasee hanga zamana Mallasitti uummanni keenya kan fincilee qabsoo godhe rakkateeti. Malee abbaa rabshaa naabayiidhaan uummanni keenya takka lola seenee hin beeku. Amma waan akkasii deemuu deema. Kun immoo maal godha? Kufaatii biyyattii. Har'a gaafa nu biyya deemnu gaafa abii guyyaa abii aangoo qabate doolaarri tokko qarshii 27 ture. Har'a baankiidhaan 127 moo 25. Black market gara 145ti. Namni biyya keenya guddaa haga xiqqaatti dachaa meeqan hiyyoomamee jechuudha. Diinagdeen daaraa taatee jirti. Waraanni biyyattii ganda hundatti hidhamee faca'insaarra jira jechuudha. Uummanni biyyattii sadarkaa waan nyaatu dhabee wal nyaachuudhaaf garaa wal nyaatee taa'utu jira jechuudha. Kanaaf hojiin dura godhamuu qabu sirna kana harka deebisuus malee hin jiru. Keessattuu amma buusa biraa baafachuu hin danda'u amma booda. None he has done, he has burned all the bridge. Dhufe amma mana. He is home. He is exactly where we need him to be. Amma carraa lama qaba. Takka asirraa'ee nagee buusu. Takka ammoo isaa jecha biyyiin diigamtu. Isaa jecha biyyiin baddu. Karaarraa maquudha. Kana ka godhuu qaba Oromoo dirqama qabdanan. Yeroo hunda wal falmaa turre wal cafaqaa turre isinitti hima. Ifis biyya sanis baraaruu irratti adda durummaadhaan kan dirqama qabu kan humnas qabu yeroo ammaatti sirna uummata kana. Uummanni kun maaliif kana qaba seetan? Akka 2019 seenaa buusa baafachuu hin danda'u warra isinitti. Harka keessan irra jira. Barbaadan ol baaftan, barbaadan kamana fiddan, barbaadan lafa gadhiiftan. The regime is on your hand. There has no option beyond this. Usnee waan hojjetaa turre jira. Amma immoo wanni dubbachaa jirruuf tokko uummanni keenya akka dammaquuf wayita tuffii isaanii waggaa lamaan dabre kana Oromoon caalu waggaa jee uummata guddaa wayita uummanni kun uummata hoggana isaa dhaggeeffatu. Waliin waqnee san booda garuu ni usne caal bakka bittinnaan Oromoon amma booda wata kan fiddu milishaa itti bobbaafnee akka fedhe dhiina diaasporaas kootu dachii fulan bu'enneeti kan arraba dheeratu fidneeti arraba isaatirra shukkaara tokko buufnee caal goosifna jedhan. Daaddaa sun qorka maaliif dhugaa qabna lafee gootota kennu biraa wareegamanii qabna jechuudha. Baay'ee takka keessatti siyaasa biyyattii mataan gadhaabuu dandeenya. Akkasii moo akkasiimi? Because we are not as disorganized as people think. One, we are very conscious. Waan yeroo hunda ijoollee beektaniimi. Nama keenya dura mataa irra ijaarra. Mataa irra ijaarra. Ni onnachiifna. Miilli itti aana. Uummanni keenya caal jee malee argan kennini. Uummanni keenya hoggaan isin jiru kaasiis ka biyyaatis. Uummanni keenya obsii nagee barbaanna. Oromoo wal ajjeesuu hin qabu. Oromoof sabni biraa wal ajjeesuu hin qabu. Jarri kun maqaa keenyaan biyya kanarra jira. Hamaa koo hamataa koo. Ni gorfanna itti hasaasna. Jennaan uummanni keenya usi. Hasaasnee dadhabnee jirra amma yeroodhaaf idammaysina dinnaan we have the strategy. Ka dhibbaa nurra hirkate dhiisi. Ka baankiif taankii qabatee nurra deemaa tureewu lafumaan geenye. Kanaaf ammatti wanni barbaannu maali? Haala biyya keessa akka hubattan barbaanna.
kallattii itti deemu akka mul'atan barbaadna. More than anything else, I want you to feel responsible. Biyya san balaa kana daranii akkan seenne hambisuu irratti hunda caalaa itti gaafatamummaa akka qabu isin. Kophaa keessan osoo hin ta'in saboota biraatiin walii tumsaa, wal hubachaa itti gaafatamummaa. Minilik irraa hanga darguutitti maqaa Amaaraatiin biyya san akka isin gara fuulduraan tarkaanfanne abbaan irree itti dabraa ture. Waggaa 27 maqaa Tigreetiin uummata san itti baataa turan. Amma immoo maqaa Oromootiin kaasan daranii keessa biyya galchaa deemaa jiran jechuudha. Maqaa keenyaan biyya akka hin diigamne, maqaa keenyaan Oromiyaanis Itoophiyaanis akka hin diigamne uummanni keenya balaa sana caalaarra akka hin seenneef hojii hojjechuutti seennee jirra. Isin wajjin mari'annaa. Garii maayikiroofoonii mari'annaa, garii gurratti walitti hasaasnaa jechuudha. Garii bal'atti walitti hasaafnaa, garii immoo isin keessaa hogganoota keessanii fi warra duree keessan ta'an wajjin balbala cufannee waa walii himnaa jiru jiraata. Kan waan jechuu barbaada amma waltajjii isiniif hin bana.